Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaatiin waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Sidaamaatti warshaalee garaagaraa eebbisiisan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti warshaalee paarkii industirii Hawaasaa keessatti argaman soolaarii Tooyoo boqonnaa lammaffaa warshaalee soolaarii Oriijinii fi Luminteek akkasumas warshaa gaazii HZ eebbisiisneerra jechuun ibsaniiru. Bu'uuraaleen misoomaa soolaarii kunneen waggaatti anniisa qulqulluu giiggaawaatii 11.3 kan maddisiisan ta'uu eeranii warshaalee gaazii HZ dammoo waggaatti oksijiinii toonii 900, naayitiroojiinii toonii 40,000 fi haayidiroojiinii toonii 7 dhiyeessa jechuun ibsaniiru. Piroojeektiin arfan kunneen lammiileef carraa hojii bal'aa uumuu fi jireenya namoota hedduu kan deeggaru ta'us kaasaniiru. Warshaaleen dandeettii oomisha olaanaa qaban kunneen qabeenya Itoophiyaa gara faayidaatti jijjiiruu jechuun Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Yoo hojjennee fi dhamaane bu'aa galmeessuu dandeenya jedhani ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatasaa seenaa firdisaa akka taanutti qindeesteetti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waltajjii milkaa'inoota damee hawaasummaan waggoottan darban galmaan irratti xiyyeeffachuun mata duree milkaa'ina misooma hawaasummaa ijaarsa biyyaaf jedhu irratti qophaa'e irratti argamuun ibsa kennaniin yoo hojjennee fi dhamaane bu'aa galmeessuu dandeenya jechuun ibsaniiru. Itoophiyaan qormaatilee hedduu keessatti hanga yaadame ol saffisa olaanaan guddachaa jiraachuus ibsaniiru. Hojiileen dhaabbilee fayyaa dhuunfaan hojjetamaa jiran jajjabeessaadha. Garuu caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Dhaloota qajeelaa gahoomee fi biyya ijaaru hojjetu orachuun har'a ta'us ibsaniiru. Itoophiyaaf sadarkaa namarra jirtu hin maluuf bakka ishee madaalu ga'uuf hojjechuun murteessaadhas jedhan. Egeree Itoophiyaa ijaaruuf rakkoolee jiran dandamachuun cichoominaan hojjechuun akka barbaachisu Dr. Abiy kan dhaaman torban kana keessa. Dhiyeessii naafxaa bakka duraatti akka deebi'u murtaa'eera jedhe ministeerri maallaqaa Ahmed Shideen dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Waraana giddu galeessa baatii wal qabatee gatiin boba'aa addunyaa dabaluu fi dhiyeessiinsa addaan cituun dhiyeessiin naafxaa Itoophiyaa guyyaatti liitira miliyoona 4.5tti gad bu'ee kan ture ta'uu ibsaniiru. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee ibsa kennaniin dhiyeessiin naafxaa guyyaatti bakka duraan ture liitira miliyoona 9tti akka deebi'u murtaa'uu dubbataniiru. Dhiyeessiin naafxaa miliyoona 9tti akka deebi'u murtaa'uu hordofee Jibuutii irraa gara Finfinneetti achi immoo gara naannoleetti geejjibsiisuun ni eegalama jedhanii ibsaniiru. Dhiyeessiin beenzilaa fi boba'aa xiyyaaraa kanaan dura otoo hin hir'atiin guutummaatti dhiyaachaa jiraachuu ministeerichi ibseera. Mootummaan dhiyeessii boba'aa kanaaf baasii dabalataa baasaa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma kanaan kan kanaan dura turreetti dabalii ji'a birrii biliyoona 20 itti dabaluun deeggarsa taasisaa jiraachuu obbo Ahmed Shidee kan ibsan torbee kana keessa. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan caamsaa 24 bara 2018 adeemsifamuu fi lammiileen miliyoona 50 ol kaardii filannoo fudhataniiru jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa dabalatasaa Bushuraa Alii akka taanutti qindeesseera. Filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 adeemsifamuuf lammiileen miliyoona 50 ol kaardii filannoo fudhataniiru jedhe boordiin filannoo biyyoolessaa. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa aadde Meelaataa Warq Haayiluu ibsa miidiyaaleef kennaniin filannoo baranaa milkaa'aa taasisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Sadarkaa biyyoolessaatti buufataalee filannoo addaa osoo hin dabalin lammiileen miliyoona 50 fi 14,000 fi 155 kaardii filannoo fudhachuu isaanii ibsaniiru. Buufataalee filannoo 46 karaa dijitaalaa fi qaamaan galmee filattoota gaggeessaa turus dubbataniiru. Filannoo waliigalaa caamsaa 24 gaggeeffamuuf hojiileen filannoo dura hojjetamaa jiraachuu aadde Meelaataa Warq kan ibsan torbee kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kana irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.